Meelaali bilisummaan bakka kana jiru magaalaa deemtee argatta. Magaalaani heegaa abbootii taayitaa fi abbootii qabeenyaatiin xurooftee turteetti. Walitti dhufeenya jiraatiif ragaa bu'uura ta'e ragaa qabatamaa jira. Dhugaa bira ga'uuf ana bira darbuun barbaachisa. Ana bira ga'uuf immoo baariidhaa kee darbuun barbaachisa. Baariidhaa kee darbuun immoo waan hin yaadamnedha. Caffee waan ishee jala yaa'uun beektu mana namaa ijaaruu deemti jedhan. Akkana jennee yoo hin dubbanne hojiilee xixiqqoo keessoo keessatti hojjetamaa jiru waan baay'eetu raawwataa jira. Dhugaadha. Nu warra dhugaan sabaaf dhaabbatedha. Ifama yeroo biraa. Dhageessu immoo summiin kun faca'ee uummata hin fidu. Iddoo jirutti citeera. Umrii keessan guutuu malee keessatti akka tokko ta'anii isin godha. Eebroo maalii deeggarsuma hin godhu deeggarsa. Summii kana immoo osoo ati hin facaasin dursanii si balleessuuf addunyaa. Maal? Een ishee sodaa tokko malee bosona keenya keessa seente. Numaraatu miti. Kun hojii koof hojii koo duwwaadha. Isa balleessuuf immoo karaa tokko qaba. Karaan sunis abdii kiyyoo keenya keessa galchuu ta'a. Yaa uummata gowwaa kana ammas iddaa akka buusaatti dhaatanii irra deemanii hojjetu. Jinjaraas bu'aa tokko hin qabu. Harreen hin baatte malee hin nyaattu. Iyya farankaatiif jecha obboleessa isaa ajjeesu. Iyya farankaatiif jecha lammii isaatti koo. Iyya farankaatiif jecha abbaan taayitaallee lammii ofii gurguratee qarshii nyaata. Akka kee baratantu biyyattii kanatti ba'aa ta'aa jiru. Maal isin rakkoon jira? Rakkoo keenya malee waa'ee gola rakkoo keenyaa beektu?